Kun sagantaa BBC Afaan Oromooti. Nu waliin tura. Yooyaa ammallee yooyaa dhaggeeffattoota raadiyoo BBC Afaan Oromoo sagantaan keenya Nairobi keenya irra dhufu am jalqabu. Kophee irraa keessatti namni nyaata malee miidhaa kamitti ergaa ogeeyyii fayyaa dubbifne. Onnee isaarratti dhiibbaa fiduun dhahannaan onnee akka sirriin ta'an arribni akka jedhamu tokko jira. Akka onneen sirrii malee akka dhoofaa akka dhaabbatus gochuu danda'a jechuudha. Kanaaf onnee irratti waan akkasii fiduu danda'a. Godina Booranaa keessatti nama afuriitti beelan du'ee jedhan. Kitaabii Sheekoo Haaraan maalirra dubbata? Seenaa san keessatti waa'ee Haayila Sillaasee ani zabana Haayila Sillaasee beekaa darguu waan godhe beekaa kana keessatti kitaaba san keessa jira jechuu dubbiin tun. Mootummaan Itoophiyaa gabaasii gamtaa Awurooppaa sirrii mitii jedhu oduu biraalee qabadee dhiyaadhaa an asli galgalooti nuu dhiyaadhaa. Dhaggeeffattootni oduutiin jalqabaan godina Booranaa aanaalee hedduu keessatti sababboonii yookiin hongeen akka malee hammaateef looniif namilleen du'aa jiraachuu jiraatonni himan. Jiraatonni kunneen rakkoon urga'eef qaamni birmaatiin jiru jedhan Hamza Hussein gabaas qaba. Godina Booranaatti hongeen akka malee hammaatee beellannii fi namillee du'aa jiraachuu jiraattonni godinichaa nutti himan. Aanaalee horsiisee bulaa keessaa tokko taatee aanaa Taltallee ganda Marmaroo jedhamu keessatti tibbana namoonni 4 sababa hongeen du'u jiraattonni ni dubbatu. Jiraataan aanaa Taltallee Aab Gobbuu Dhattoo gidduu kana namoonni 4 beelaan du'uu fi hedduunis yaaddoo keessa jiraachuu himu. Karaa deeggarsi karaa mootummaaleen ta'e hin jiru. Mootummaa waliin deeggarsi tokkollee hin jiru. Marmaroo ta'e uummati nama afuritti achi sababa garaashatti wal qabate nama afuri. Looleen bonaanii amma jiru jiran yaa jalqabani. Qotee bulaallee fi midhaan ammoo yeroo amma kanaa kanaatti akka malee midhaan gatii midhaanii ol kaasee horiin gatii waan tokko hin qabu yoo horii gurgurataa jedhe horiin tokkollee gatii hin qabu horiin galchanii midhaan waan bitatuun hin qabu horiin achiin dhumachuu jira. Lakkoofsa namoota hongeen du'anii jiraattonni nutti himan kana adda baafachuuf qondaaltota mootummaa aanaa fi godinaatti bilbillus argachuu hin dandeenye. Jiraatama aanaa kana akka ta'an namni biraan Aab Qurii Gammadii rakkoo hongee akkaan yaaddessaa ta'e kana akka fala kennuuf qaama mootummaatti iyyatanis haga yoonaaf furmaata akkan arganne dubbatan. Injiru wanti ergasii godhamellee hin jiru. Akka malee akkuma duraan jiru sun agas caal dabalee itti fufuu jira. Horiif namillee akkuma qar duraan santiin sun qaqallatee kan du'es jira kan ammallee du'uuf ta'u jira. Waali hongee ammaata. Furmaatii godhan tokkollee hin jiru ati balaayittis beelatti waan akka bootti tokko fa'aa akkas achi buusanii sun immoo uummata guutuu waan waliin gaatii miti uummataayyu booressee waan galleessa malee wanni godhan tokkollee hin jiru. Gandi ganda akka malee guddaati ganda lama sunuu wanni gaalee hin jirtu yoo mana barumsaa irratti waan akka midhaan deeggarsa ijoollee sannan malee midhaafamu hin jirtu. Haan immoo fuula barbaadanii jechuun godaansanii durra buuqaanii gartee gara mata gaarreenii mata baddaa waan akkasii godaananii sunum jayyaayyaanii jechuun waan argan bishaallee fuula maddeelatti turugan fayyadaman malee yaalii uummata akka malee rakkisaa yaaddoo hamaa keessa seenanii jiran. Rakkoo hongee godina Booranaa mudate furuuf qaamni mootummaa fi qaamni dhimmi ilaalu maal hojjetaa jira jennee irra deddeebiin bilbillus hin milkoofne. Waajjira sodaa balaa godina Booranaa irraa obbo Didaa Duubaa bulchaa aanaa Taltallee Gollicha Galmaa akkasumas bulchaa godina Booranaa obbo Guyyoo Galgaloof bilbillus bilbilli isaanii cufaadha kaan ammoo waamus hin kaasan turan. Torbee darbee dhimma kanarratti ka gaafanne Komishinii Qindeessaa Misooma Naannoo Horsiisee Bulaa Oromiyaatti ogeessa kominikeeshinii fi qunnamtii miidiyaa akka ta'an obbo Siyyum Abbabaa rakkoon hongee kun jiraachuu quba qabna jedhan garee qoratu tokko garas akka erganii fi bu'aa gabaasa isaanii mootummaaf erga dhiyeessanii booda deeggarsa barbaachisu akka godhan nutti himanii turan. Jiraattonni garuu ammallee deeggarsi akka isaan hin qaqqabne irra deddeebiin dubbatu. Namoonni maniidha qaalitii kee jiran obbo Jawaar Mohaammed Faan eegii laganna nyaataa eegalanii torbaan lamtaa'e haalli fayyaa isaanii yaaddoo waan uumeef kaan hospitaal seenanii jiru kaanillee laafanii jiraachuu maatiif abukkatoon isaanii nutti himanii turan gara ogeeyyii fayyaa namoota kanaatiin yaalaa jiran keessaa tokko taate Dr. Lili Jaamaa guyyaa irraa balbalirraatti yeroo dheeraa nu tursiisanii seenuu waan hin dandeenyeef waan isaan kee turan beekuu hin dandeenyu jette haa ta'u malee haalli fayyaa isaanii maal fakkaataa jedhe gaafadhe. Nyaata dhaaburraa kan ka'e laafatanii dadhabaa jiranii enerjiin qabanii yeroo dheeraa akkas guyyaa baay'eedhaaf nyaata dhaabuu wajjin wal qabatee laaboraatoorii tokko hojjechiisnee guyyaa guyyaan laalaa turre lakkoofsa sukkaara dhiiga isaanii keessa jirus ganamuu laalaa turre innis baay'ee gadi bu'aa dhufe hundinuu hypoglycemia kan jedhamu lakkoofsa sukkaarri qaama keessa jiru hoggaa baay'ee xiqqaate waan agarsiisu waan akkasirra jiru elektiroolaayitiin tokko wanti ilaallu sani qaama keessa
wantootni kun jiru namaatiif barbaachisoodha. Kanneen irrattis xiqqoo rakkinni akka jiru harka dura keessaa obbo Baqqalaa Waddisoo qabatee kalee isaaniirraas xiqqoo midhaan gahaa jiru ammaan sana. Yeroo dheeraa akkas nyaata malee wal qabatee waggaa guyyaa baay'ee turamu keetosiisonti jedhamu jira. Starvation keetosiisonnaani isa developii godhanii jiranii jechuudha haala amma jiran. Isaan keessaa obbo Shamshaddiin Xahaa xiqqoo dadhabanii gulkoosiin isaaniitis baay'ee gadi bu'ee 40 ga'ee dhiibbaan dhiigaa isaaniis baay'ee gadi bu'ee sanis jennee hospitaalatti admitii goonee ciibsinee IV fluidii gulkoosii jedhamu kennaaf jirra jechuudha. Namni nyaata malee agam turuu danda'a? Akka bishaanii miti turuu danda'a. Ji'a olillee ji'a baatii 2 ilaa baatii 2 wantootni keeziin riippoortii ta'ee jira jechuudha. Namni yoo nyaata malee hafe miidhaa akkamitti argachuu danda'a Dr. Ilillii? Nyaati malee jira turuu danda'u. Gulukoos anniisa barbaachisu. Qaamni keenya maal godhaa? Ifa addaatti godhaa. Rikalibireetii godheeti karaa itti anniisa buqqisiisuu barbaaddata. Kanaafuu gulukoosiin fudhatamu waggaa dhabame gilaayikoojinii wanta jennuunitu jira qaama namaa keessaa gara tiruu kanarratti kan kufamee jiru. Guyyaa duraa waan sanisaa fayyadamuu jalqaba. Itti aanee garuu qaama keessa wantoota anniisatti jijjiiramuu danda'a ilaallatu waan akka faatii kajannuu jechuudha. Sanfaa fayyadamuu eegala. Ammonti ta'u maali amma fakkeenyaaf dhibee faatii kana gara anniisatti jijjiirachuuf yaalu kana keessa piroodaaktiin isaa keetoonii kan jedhamu jira. Kun immoo lakkuma qaama keessatti dabalaa deemuun gara asiidoosiisitti dhufa. Asiidoosiisii jechuun pH'n dhiigaa hedduu dabala. Kun immoo sirna hargansuu irrattis, kalee irrattis, qaama keenya guutuu irratti rakkina uuma. Orgaan qaamota kanneen irratti miidhamurraa akka fayyadachuu dandeenyetti hubuu danda'a jechuudha. Isaan kun immoo hoggaa hamma barbaadametti hin argamne onnee faarratti dhiibbaa fidu. Dhahannaan onnee akka sirriin ta'an arritmiyaa akka jedhamu tokko jira. Akka onneen sirrii malee akka dhoofaa akka dhaabbatus gochuu danda'a jechuudha. Kanaafuu onnee irrattis waan akkasii fiduu danda'a. Sadandeen osoo yaadamu yeroo gabaabaa keessattis namni lubbuusaa fudhamuu danda'a jechuudha osoo nyaatiin. Yoo nyaachuu eegalanoo qaama kan fa'aa miidhama? Guutummaatti fayyaa deebi'uu danda'amoo akkasumas hammaateef? Namni yeroo nyaata dhaaburatti dhufu nama sodaachisutti gaafa deebisanii keessaa osoo nyaatiin akkas yeroo dheeraa turanii gaafa itti deebi'anii hamma lubbuu namaa dabarsuu wantoota ga'anii uumamuu danda'a yesuusa jedhanii qorichoowwan barbaachisu godhaaf kennaan deemnee jechuudha. Namoonni laganna nyaataa kan irra jiran akka obbo Dajanee fi Shamsudiinii fi Boonaa Faatii dadhabanii garmaan yaala geessanii garuu namni akka obbo Baqqalaa fi obbo Jawaar Faanii naga qabu. Laafiinsi malee beelantaa'uun namaatti garaagarummaa qabaachuu danda'a? Garaagarummaan nama jidduu jiraachuu danda'a. Staatusii nama sanii laganna nyaata jalqabu duraa akkaataa namni sanii nutritional staatusiin isaa fayyummaan isaa kun garaagarummaa uumuu ni danda'a. Garuu namoonni amma akka obbo Baqqalaa Faanis kanaan dura dhiibbaa dhiigaa kana wajjin qabate. Isaanis warra rakkinaaf hin saaxilamu jedhamee sodaataman keessaa warra jiran jechuudha obbo Haadhaafaaf dabalate. Miidhaan isaanirra ga'u kun booda deebisuudhaaf kan nu gurrattisu ta'aa jenneeti sodaachaa kan jiru. Galatoom Dr. Ilillii. Fayyaa ta'e. Dhaggeeffattoota namoota oduu gabaabaa addunyaa isaanii dhiyeessaa jalqabaan dhiyeessii deeggarsa namoomaa ilaalchisuun gabaasii gamtaan Awurooppaa baasee dhugaalaaf jiru hubannaa keessa hin galchine jedhu ministeerri dhimma hajaa Itoophiyaa mootummaan kenna deeggarsa namoomaa irratti dhaqa haa'ee kakaasuu fi baqatootaaf namoota nagaa eegumsa godhuu fi jedhe gabaasichi mootummaan gameessaatiin gabaasichi isaanii ka fudhatama hin qabne jedhu. Dubartiin Gaanaa tokko haamphee goriila gluu jedhamuun rifeensisii walitti qabattee rifeensaaf buqqee mataa walitti gogee rakkachaa jirtu miidiyaa hawaasaa irratti himachaa turte. Haampheen goriila gluu jedhamu kuniin yeroo baay'ee siraamikiif mukaaf dhahaa walitti qabsiisuun gargaara. Amma ogeessi fayyaa tokko erga seena dubartii kanaa argee gargaaruu akka fedhu dubbate. Atleet Guddaaf Tsaggaayee fiigaman keessaa liiviniitti geggeeffame fageen mitaa 1,500 rikaadii haaraa galmeessite. Fiigichi fageen giddugaleessaman keessaa World Athletics Indo Tour Gold jedhamu qibxaat Faransaayitti fiigameen atleetiin Itoophiyaa tuniin rikoodii duraa ture irraa sekoondii 2 dursuu rikoodii haaraa galmeessite.
Waggaa waggaatti namooti hedduun namooti kumaatamaan lakkaa'amanii jireenya isaanii yookaan jireenya dasa barbaaduuf biyya isaanii irra kaanii biyyoorma deeman. Jarri kun kaan karaa du'aa kaan saamamaa kagariileen akka carraatti biidansaatiin ba'ee jireenya ofiitiif kan maatii isaanii jijjiiru. Barsiisa Sheekoo Nagawoo kitaaba haaraa By the Light of the Night and Oromo Immigrant Story jedhamu barreessee ture. Sheekoon kan Seattle Washington jiraatu barsiisaa yeroo man barnoota irra obbaafadhee haawwinkii barreessuu duwwaa jedha. Inni eenyu eessa dhalatee eessa guddatee waan kitaabichaa akkanaan nutti hima. Galatoomi ani Sheekoo Nagawooti an Arsii keessa dhaladhe Arsii asallatti high school baradhe achi keessatti high school yeroo jiru sanii darguun mootummaan kan jijjiirame san keessatti bakka wadna zamachaa jedhan tokkollee nu geessanii zamachaa sanirraa deebi'ee darguun biyya dhuunfatanii namni tokko gartee abbaaf ilmillee yeroo wal shakkutu ture yeroo namni wal amanuu dadhabeetiin wal himu yeroo san keessatti ga'anillee ijoolledha yeroo san wattaaddarallee barbaadanii lolli Eertiraa fi bakka bakkaallee oo'aa jira atiin Somaalillee waliin lola godhuuf kurfaa'utti jiranii yeroo san keessatti ani rakkadhee jennaani yoo asitti takkaa hidhamurra carraatii yalaalee biyyaa baay'eedheeti dirree dhawaatti baqadhe dirree dhawaa nama tokkon beeku Muhammad gurbaan kun umarii wal na barsiisetti so ani tiyya dhaloota fi haalli Arsii keessaa bahee Harargee dhaqeen akkana fakkaataa siin jedha. Kitaabii maalirra dubbata? Akka itti baqannee biyyaa baanirraa dubbata. Seena kan kee moo kanan biraa? Seenama kiyyaa fi saahiba kiyyaa tokko jira gurbaa waliin biyyaa baane. Gabaabinaan mee nuti waan kitaabichi kan kee jiru? Karaan qaxxaamurree dhufne fagoo rakkoolee irra turte kitaabni waan kana dubbataa yeroo dirree dhawarraa kaanee Jibuutii seentutti rakkoo akkamtu nu dhaqqabee even identity kennallee jijjiiratutu nurra ture maaliif bakka tokkotti bakka Somaaliin jirtutti Somaalee fakkaanna eega Jibuutii seennetiin jenne immoo Affaar taanee Jibuutii seennee amma deebine immoo refugee Itoophiyaatti deebine jechuudha staatusii kennallee gama Affaar irraa Oromootti nu deebisanii Oromoo Itoophiyaa refugee jedhanii Jibuutitti wanni nu dhageenne ijoolleen Oromoo ofiin jettu akka Oromootitti namni baqateetiin karaa kana dabre hin jiru jedhanii namannuu hime nuti warra duraati jechuudha akka Oromootitti karaa saniin Oromoo jennee dabruun achiin waraqaa san fudhanneetiin Yemen seenne jechuudha. Yemen illee amata lamaaf walakkaa nurraa fudhatee achi keessaa bahuuni akka malee rakkisaa. Kun egaa amma yoo yaadatte yoo si hime jechuu kiyya bara 1977 akka lakkoofsa Faranjiititti biyya san keessa bahuu dadhabnee akka tasaa namni nama wayiitiin na barsiisee ammallee Ameerikaa seenuudhaaf waan biraa keessa gaddabaruun nurra ture. So Jarman teennee eeggannee Jarman ji'a 10 moo akka nu teessisanii ji'a 10 eega wabbaafne booda achi Ameerikaa dhufuu dandeenye jechuudha. Kitaaba kana ka barreesse beektaa yeroo karaa gubbaa jirru karaa kana qaxxaamurree Ameerikaatitti baanee jiraanne jennee yaaduun nama dhiba. Wanni nama dhibuuf karaa san karatu hama akka malee hama shiftatu jira uummata gartee takkaasisaamu takkaasijjeessu akka nama kakuu ofii seeneti yeroo san keessatti yeroo lubbuun sitti dhufteetiin jette beektaa rabbi kadhatta yeroo rabbi kadhatteetiin jette yoo na jiraachiftee akkana godhe jettee himattaa yeroo san keessatti wanni nu jenne yoo jiruu tana yoo karaa kana dabarreetiin bakka takka geenne seenaa tan himachuu qabnaa jennee dubbanne amma Ameerikaa dhufnee gaaxuubannee nullee ijoolleellee hordee hujillee argannee jiruu gaarii jiraanna amma waan kadhaa rabbi kadhanne sanitti deebine seenaa san barreessifnee namni kennallee karaa nu irra dabarre kana haa beeku ijoolleen teennata biyya kanatti dhalattee jiruu gaarii jiraattu tunis seenaa kana beekuu qabdi seenaa san keessatti waa'ee Haayila Sillaasee ani zabana Haayila Sillaasee beekaa darguu waan godhe beekaa kana keessatti kitaaba san keessa jira jechuu dubbiin tun. Prison Press irratti bestseller ta'uun maaltu dhaga'ama? Gammachuun na dhaga'ama bakka bakkatti immoo gartee ani hagas mara namnis waan seenaa sana dhaadheessu natti fakkaannee garuu eegana dhaadheessan immoo ka fuulduraatiif na gargaara. Ijoollee barattoota ka amma waba barreessuu jirtu akka nam duraan wabarreessee akka barsiisaa tokkootti maal dhaamtaaf? Warri kiyya warra qotatee bulu ammallee warra godaantudha godaantu nuun jedhanii warra asii achi deemee loon tiifatu aniin kun bakka sanii baheetiin yoo har'a bakka kana waan ga'u taate isinillee bakka san ga'u bakka anga'e kana caalaa dabartaniitiin bakka biraa ga'uu waan dandeettaniifi uf gad hin qabinaa jabaadhaa baradhaa kitaaba barreessaa seenaa teessanillee bakka jirtanti hima maaliif yoo nu seenaa teennan himne namni seenaa teenna jallisanii waan himaniifi nuti seenaa teenna himachuu qabna. Dhaggeeffattoota keenya sagantaan keenya dhaganumaa nagaa waaqa kee bulaa.
Thank you.